qubeen tun erga afaan Oromootiif tajaajiluu eegalte qubeen laatini jaarraa tokko guutee jira. So jaarraa kana keessatti jaarraa tokko guutuu kana keessatti warra ganda tokkooti miti ka qubee tana sadarkaa kanaan gahe. Ka qubee kanaafis sadarkaa kanatti wareegama kaffalaa akka afaan barnootaa keenya afaan Oromoo qubee sanaan akka ta'u warri godhan warra ganda tokko miti. Oromoon fiixee hanga fiixeetti laga hundumaa ganda hundumaa amantaa hundumaa gosa hundumaa keessaa gatiitti kaffalee jira. Qubeen immoo non-negotiable Oromo value keessa kamariif hin dhiyaannedha. Anillee akkuma yuun ejjennoo hin jijjiiramne qaba kana. Thank you. Carraan ka'ee walitti duuban kan jechuu barbaade sodaan kii guddoon kanan marguu jiru kanan mul'achuu jirtu qubeeni gandaan inni ijaaramne kan jechuu barbaade suni ayyooti gandedduu kee jirti qubeen afaan Oromoo kibbiliit baa jiddu galees hawaltinuu fi tokko qubee dhalooti jijjiiraminuu rammaatullee fidelleen dhaloot qubee gandi tokko irra duuluuf qubee mataa ofii bocatti taanaan bara kanaan deeman sagal laqqab jechuuni gandi Oromoo cufti qubee qabaa jechuudha. Booralleen borganaan qubee qabu Gujiin Ardii Wallag Baale soo wal dhaga'uu dadhabnee Baabiloonii ta'uu irratti argamnaa jechuudha. Soo seer dhabnummaan akkanaan barbaachisu. Dhuga dubbachuuf hayyoota yaada maddisiiftuuf kabaj qabna. Hayyoota injibna hanqina hayyootaan nu nyaatee jedhetti namananin. Yaada Oromoo ceesisu namni qabatee dhufu cufti hatti dhammai. Abbaa sangan 16 akkas qoradhee waan akkasii dhaga'e 19. 19 dhiisi namni guyyaa tokko Oromoof dheeboota Oromoof rakkate kabaj qabaachuu qaba. Kabaj nam kana gadiin buum tanjal sararaan hubadha. Hayyoota biraan lakkasum. Garuu isteeppii deemu qabayyoon deemin borganama lafa kayanillee guyyoo waariyoo qubee mataa kiyya bocachuu danda'a jechuudha. Sun ammoo uummata keenyaaf kisaaramtu waan taateef biyyatti mootummaa kan qabna arguu jirra. Yoo mootummaan jiraat tasgabbii waan cufu ilaaluuf barbaachisaa mootummaan ammoo waan akkanaa callisu qab jedheen irra gane. Fedhiin mootummaa keessa yoo jiraate waan akkasii callisaan ilaaluuf dhoksaadhaan akka babal'atu gochuunis ni danda'ama. Kanaan duras uummata kana bu'uura tokkummaa isaatii dhabsiisuudhaaf hojiileen hedduun hojjetamaa waan turaniif an mootummaan tarii kana difeend godhu ammatti hin qabnu ta'uudhaaf ni danda'a. Hundaafuu yeroo qorannoon jedhame kun dhihaatetti hayyoonni waltajjii qorannoon irratti dhihaate sanarra turan maal jedhanii miira akkamiitiinis namni qorannoo kana dhiheessan ejjennoo akkamiitiinis bahanii waan jedhu kanuma waliif TV irraa arganne viidiyoo gabaabduu daawwannee walitti deebina. Qubee dhumtii amma bocame kun falaasamni odaa irraa dhufu kan laatinii sanarraa dhufuu saayyuu nama muraasa beeka darbee falaasuma sana ta'uu saayyuu namni shakkiidhaan hun dubbata robaayee falaasama ta'uu saayyuu. Suma qubeen gaafa bocamu ba'aan gaafa bocamu da'aan gaafa garagalu daawwitii keessatti ilaallee kan jedhu sun innimtu shakkii qaba shakkiitti ilaala namni. Nuuf immoo odaa irraa boonyaa kan jedhu nama sana maali nama nani ilaalcha maaliitiin. Akkamitti ilaalla falaasama isaa kana akkamitti fudhachuu hin danda'a. Atamma kuullee mallattoo keenya kan jedhuuni ati yaboo keessa dhumaa fudhachuu dandeessa ta'a. Qubeema iseema itti hidhamne iseema itti duduune kanatu itti fayyadamna. Maaliif amma qotee bulaan Oromoo namni waa'ee qubee hin baranne kamiyyuu ammatu qubeen tuqamuu ishee arge namni callisu hin jiru. Inuma gadda. Kanaafi ituu inni kun faca'uu baate dhugaa dubbachuudhaaf natti tola. Ayilee Fidaafaa bal'isanii kaa'aniiru. Kitaaba hirmaata dubbii afaan Oromoo dubbisteetta. Waan jedhuun qabaachirratti odaa murra jennee otoo uummata kana biratti dubbanne odaan hin muramu. Odaan hin boba'u. Odaan abidda keessa hin seenu. Afaan Kushitik innillee Afro-Eeshiyaa keessaa tokkodha. Kanarra dabarree gaafa ilaalu akka addunyaatti afaanonni qubee wal fakkaataa fayyadamanii hundi isaanii kanuma mataa isaanii godhatanii itti fayyadamaa eega jiraatanii waa'ee aadaa isaanii eenyummaa isaanii ibsuu ni danda'a. Eega ta'eeti qubee laatinii fayyadamuun keenya akka miidhaa qabutti kaasuun kee amma amansiisaadha. Tokko wantoota haaraa dhufu mormuun sirrii. Hojiirra oolaa amma hojiirra ooluuf gaafachaa jirraa lakki. Hayyootaaf dhiyeessaa jirra jiran. Uummata keessatti baratamaa jira sirriitti. Namni akkuma ja'a fedha isaatu leenjise.